السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو الشمعر كفون المان رموك قالواني في كقارون بكنا قداتني ربي الساعتي تنان اسم جهي سننجرا أمس نجا في رحمة توفيق الأمم قمنا كيس اسنا زرات فتو سننجرا المان رمو ورماتي يتاتن يدو تكجلا ثوما ورجنا هارا رفتن كوتا ماتي يتا سبسكرايب لايك gochuun dagatinaa warri maatii kiyyataa laayikii yeroo hundaa ta'aa isiniin jira walaa jajjabeessinuu waan beenurraa walaa barsiifnuu waan ofii keenyaa fayyadamne nama biraatiif haa qoodnu isiniin jira isinis wanta namarraa barattan nama biraatiif qooda nama biraa fayyadaa isiniin jira walaa fayyannuu obboleeyyuutiyya inshallah viidiyoo gabaabduu wayiiti guddaallee miti wanti qabadhee dhufe maalin yoo jettan talbaa argitan jirtanii viidiyoo dura hojjedhe irratti talbaa rifeensaa fi dalage amma inni isaa immoo bishaan isaa keessaan dhimbiibadhee jira isaa dhiise jechuudha isa san amma maal gochuutti jira daakuu sagalee yoo isin dhiifama akkuma argitan isa daakutti jira obboleeyyan akkuma argitan daakameera jechuudha talbaachi bismillah talbaan daakameera isa kana fakkaata akkana jira isa kana yoo barbaadan bishaan kana darbeetti dabaltanii qal'isuu dandeettanii haalata kanaanillee so'ida xiqqootti goosanii jechuudha sukkaarallee yoo barbaadan sukkaarallee itti godhachuu hin dandeettanii yookaan dammas itti godhachuu hin dandeettanii iddoo faayidaa isaa qaba isa kana fuulallee dibachuu hin dandeettan jechuudha fuulaafillee faayidaa hedduu qaba fuula keenya laaffisa hedduu fuula keenya bareechisa isa kana immoo yoo barbaadan salaxaa wajjin nyaachuu dandeettanii yoo barbaadan ammoo akkanatti nyaachuu dandeettanii ganama fa'a osoo argamee ganama fa'a nyaatamee hedduu bareeda nama dhibee tiruu qabuu fi coggaarraa akkasuma dhibee kaleellee hin qabuu fi ammallee balgama jechuun beektanii laphee irratti waan nama yabbateetiin tufaatii isaa akka maal jedhama afaan naannoo tokkotti eelaallee hin jedhama waan laphee irratti akka inni furrii ta'ee achi ititee yoo qofaan namarraa ba'u isallee hin balleessa jechuudha akkana dalagaa itti fayyadamaa isin jira viidiyoon xiyyattaanumaa asuma nagatti keessa naaf turaa isin jira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh